Balfa baasaa. Hodhu kunoo. Kanuma qofaa. Ashuu. Oo. Hojii kana hojjettamoo? Eeyyeen. Yoomirraa? Guyyaan eegalee yaadachuu baadhuu ergan eegalee bubbuleera. Tasumaa garuu nama hojii akkasii hojjettu fakkaattu. Akka garbichaatti hojjedhu akka mootitti jiraadhu jedhama mitiire. Inni immoo maal jechuudha? Anu jechuu koo malee maaliif akkan jedhe hin beeku. Akkasii? Eeyyeen. Afachu garuu mana keenya eenyu sitti agarsiise? Homtuu natti hin agarsiisne ani yaadaan hojii kiyyaaf deema mana keessan ta'uyyuu hin beeku. Silayyootuu mana keenya ta'uusaa beektee nuftu turte. Maaliif inni nuuf hojii kootiin? Isayyuun qaanuftuu hojiidha jettaa? Mana namaarra deemanii kosii funaanuun hojiidha? Hacaalutu maal jedhe seete yeroo tokko? Maal jedhe? Hin qaanofneen nama qaaneessitii jedhe kan akka keetii kanaan. Kun immoo maal jechuudha? Inni nama akka keetii kanaaf hin galu. Amma kosii kee funaaniitii deemi jakoo dura. Isayyuun qaanoftuu dhaabbattee taasoftaa? Tole. Afachume? Riyaan kee isheen amma akkati mana namaarra deemtee kosii funaantu beekti garuu? Sirritti beekti. Isuma kosii funaanuudhaaf mana keenyatti marmaartuu fi anaan dhifama koo diddee? Afachu siin gaafii tokkoon si gaafadhu. Siif ulaagaan namummaa maali? Namni tokko siin jaallatamuuf waan akkamiifaa guuttachuu qaba? Kun immoo gaaffii akkamiiti? Dhiisi nan beekaa deebii kee. Maali dharee deebiin koo? Deebiin kee tokkoof tokko maallaqa qabaachuu qaba. Namni maallaqa hin qabne siif madaala namummaa akka hin kaasne nan beeka. Maallaqa jaallattanaan jechaa jirta? Jaallachuu miti ati waaqessita malee. Ishoo baga nan tolcha. Ammayyuu jaalalan maallaqaaf qabu itti fufu. Maallaqa jaallachuu fi hojjetanii fiduun gargarii tole. Maallaqa hojjedhuu fidiitii waan barbaadu sanaaf dhimma itti bahi malee hin waaqessin. Yoomiyyuu ilma namaa fi maallaqa waliin hin madaalin tole. Warri waraqaa kanatti gatii hore maqaa fi kabaja laatee fi akka addunyaa guutuun itti wal bittu taasise ilma namaati. Kanaafuu ana bira gatiin isaanii waraqaa kanaa oli tole. Gorsi kun hundi anaaf akka hin taane. Si qofaaf otoo hin taane fakkaattiiwwan kee hundumaaf naaf haa ta'u. Warra namummaa maallaqatti sharafeef nagaan oole. Leensuu? Oo. Na baqattamoo? Lakki ani siyyuu nagarree maaliin si baqadda? Haa ta'u garam deemtari? Eessayyuu naannoo keenya maal gootaati? Hojiidhaaf hin deemaam. Gaariidha. Nagaanaan hin jetture? Nagaa akkamati? Haa nyaannu. Faasifaamu nyaadhu. Nagaa natti hin fakkaattu. Maaliif? Sababi isaa ammaa otoon sumarraa dhaga'e baay'ee natti tola. Ani garuu naguman jira sitti maal akka fakkaate hin beeku. Ilaaleen suuqu. Ogummaa tokko barumsaan hin deeggarre yoo ta'e muuxannoo qabaachuu qabda. Maaf na gaafattee? Maal seete leensuuqu? Sobuun beektu. Baay'ee bitaa sitti galaa jira. Garuu immoo waa tokko na dhoksaa akka jirtu fuulli kee natti himaa jira. Kanaafuu anis yeroo kee fudhachuun barbaada. Nan ariifadha waan ta'eef waan si mudate dafii natti. Garuu giiftiidha eenyudha kan bilbila koolaatiif? Ani maaliin beeka? Sii bilbilte moo? Bilbiluu qofa osoo ta'e gaarii ture waan isheen naan jette osoo dhageesse. Dhaga'uun barbaadu. Waan isheen sitti himte hunduma isaa waan hin beekuuf. Maal fa'aa beekta? Yeroo darbe balfa walitti qabu mana isaanii deemeen ture. Isa kana sitti himtee jirti? Eeyyeen. Tilmaameen ture. Kana malee waan sitti himtu hin qabdu isheen. Dhuguma deemtee re'aati? Eeyyeen. Uff. Tole amma immoo naannoo keenya maal gochuuf? Balfa walitti qabu. Ashuu amma yoomitti hojii kana hojjettaa garuu? Hamman gaafa ogummaan baradheen hojii argadhuutti. Akkas wayyaa? Hin wayyuure. Hamman gaafa hojii kanarra fooyya'e uummadhutti hojuma kanaan itti fufu. Siin garuu hojiin kun siin madaalu. Eenyuun madaalare? Jira miti kunoo namoonni jireenya isaanii. Hin xumurin. Ilaa namni namaa gadis namaa olis hin jiru. Namni kamiyyuu wal qixa. Eenyuyyuu hojii galii xinnaa yookiin immoo jireenya gadadoo jiraachuuf gara addunyaa kanaatti hin dhufu. Dhalli namaa kamiyyuu jireenya qananii barbaada.
Argachuus ta'ee dhabuun bu'aa hojii keenyatiin madaalama. Yoo hojjette hin argatta. Yoo hin hojjenne maal argatta? Garuu yeroo hunda barii lafaa ka'anii karra namaa dura dhaabbatanii balfa baasa jechuun ulfaatu. Dhabatu ulfaata. Kadhaatu ulfaata. Harka namaa eegutu ulfaata. Ija namaa ilaalutu ulfaata. Milkaa'inni kamiyyuu aarsaa gaafata ilaaleensu ko. Injifannoowwan gurguddaa duuba wareegama ulfaataatu jira. Gadda laphee nama cabsu. Ola deemaa kichuutti citu. Caba lafee dhangala'uu dhiigaatu jira. Dafqi bara dargaggummaa koo himimmaan bara dullummaa koo oolcha jedheen aduu saafaa kanaan walii gadi mankaraara. Kanaafuu taa'urra deemu wayya. Anis gara hojii koon deema. Atis gara hojii kee deemi. Afachi yeroo tokko deebiseen bilbila. Kennaa. Oo, afachu giiftiin kee dhufaa jirti. Giiftii keenaan hin jedhin. Maalan irraa qabaan? Tole, nu waamaa jirti miti? Maaf dhaabbattee hin eegdu? Nu waamaa jirtu otoo hin taane si waamaa jirti. Ati eeguu dandeessaan garuu nan deemu. Wanta hundumaan osoo daangaa gootee maal sitti fakkaata? Fakkeenyaaf waan akkamii? Fakkeenyaaf, of tuulummaa kee, boona kee kana. Nan boone moo? Kana caala maal goota? Miriindaa fincaa'aa malee jechaa jirta. Haa ta'u kaa erga jette. Kennaa. Giiftii. Akkam? Jirta? Baay'ee sitti bareedee jira. Dhugaa? Siyyuu baay'ee tokko sirraa bareedee jira. Rifeensa kee akkan jaalladhu beekta miti? Sirriitti malee, ani iyyuu baay'een jaalladha miti? Ni turtu moo yoo turtan nan deema? Maaliif ariifatta? Giiftii keetii nagaan jettuuni? Ayi giiftii. Hanga omitti wal mufattuu garuu? Hamma dhumaatti. Akkati jette waaqna jedhu. Amma wuca keessan isaati nagaa wal gaafadhaa. Akkam? Anaaf siif nagaan qilleensarraatu gahaadha. Kanaafuu fageenya kee eeggadhu. Maaliif akkas jettaa garuu ati? Isaanaaf isheetu beeka. Sababiin isaas fooliin koo isheedhaaf hin tolu. Nan sobee? Garuu har'a uffata hojiitiin hin jirtu. Moo hin dhiqanne? Fooliin dhiqadhus narraa hin baane. Foolii yeroo hunda narraa sitti dhufutu jira. Foolii akkamii? Hiyyummaan foolii akkamii qaba? Baay'ee natti mufatteettan se'a. Lakki. Lafaa kaatee akkasitti nan cuftu. Waa taatee jirta malee. Sitti fakkaate. Ashuu, oduu naagaa tokko akkasi qaqqabe abdiin qaba. Karaa maalii? Karaa jaalallee kee? Karaa SMS otoo na qaqqabe baay'ee natti tola ture. Akka carraa yeroo sana bilbilli koo saantiman qabu. Hodhutti guuttadhu. Ammaaf nan barbaachisu. Galatoon. Garuu maallaqa kana maal hojjettee akka fiddu yoomiyyuu hin irraanfatin. Gorsa keetiif baay'ee galatoo. Amma xiyyeeffannoon kee hojiin hojjedhee fidurroo otoo hin taane maallaqa kanarra jira. Garuu maal qaba otoo akkuma hojii kootti maallaqni kun si jibbisiise. Dubbadhu kaa siiniin jechaa jira. Siin dandeessisu mitiiree maallaqatti garaan jabaattu. Haa deemnu hin deemtu ati? Giiftii, nagaan turi. Nagaatti. Hello? Kenna. Eessa deemtee? Hojiin deemeem. Maal hojiin deeman jedhamu yeroo manaa baatu? Rafaa waan turteef si jeequun barbaanneem. Tole eessa jirta amma? Naannoo dhuman jira mana obbo Cimdeessaa fa'aa bira. Si barbaadee dhimee achumatti na eegi dhufaan jira. Tole dafii kottu. Balfa baasaa. Balfa baasaa mee? Galatoomaa. Maal hanga duututti jettaa? Baay'ee dadhabdee jirta. Laaftee jirta. Lakki amman duuttiin hojjedhu otoo hin taane gaafan hojjedhuun akkatti dadhaba. Mee qarshii ho'iin barbaade qarshii naaf kenni.
Maaliif barbaadde? Dhimmaa fi hin barbaadessin jedhe miti maaliif naan kennitu? Ilaa kenna. Qarshii dheekkamanii miti kadhatanii yoo argachuun hin cima beekta miti. Maal jechuuf Firiyaam? Wanti hin jechuu barbaade dhimma barbaaddeef natti misiif hin kenna. Qarshii guddaa miti kan hin barbaade. Qarshiin xinnaaf guddaa hin qabu. Waan barbaadde sanaaf dhimma itti baanan isumatu guddaadha. Wanti guddaan haajaa sana ittiin ooluu keeti. Tole, gorsa keessa manattuu na qabda. Amma qarshii naaf kenni yoo qabaadhe yookiin nan deemaan. Eessa deemta? Beellamaan qabaas hin jechaa jira miti. Hin dhaga'u gurri kee. Shakkeen ture. Akkamitti? Kenna. Kofoo miiccamaa kana malee akkan hin qabne hin beekta miti maaliif keen uffattu? Amma isa booda dubbanna. Qarshii 500 naaf kenni intalli eegaa itti dhaabbattee. Eenyu isheen intalli? Caaltuun beektu moo intala gidduu kana wallaayinaa wal barre? Ani hin beeku. Tole amma qarshii dhiqaatiin ishee affeeruu fiire. Maal qabaa osoo si gaafachuu baadhe? Isa immoo hin dandeessu. Maaliif? Sababiinsaa waan keessi kee fedhu sanaaf lubbuu kee yoo ta'u wareegdee homaa sitti hin fakkaatu nan beeka. Amma nagaadhaa biyaasaa kee. Ana nan ga'u nan haasaa ana dhaggeeffadhu. Itti fufi. Ilaa kenna. Haala tamma keessa jirtu naaf gala. Sababiinsaas umrii wal fakkaataa irra jirra. Yeroon kun yeroo kofoof kophee jijjiirrattee too durba naannessitu otoo hin taane yeroo qalbiif yaada kee jijjiirrattee mul'ata kee naannessituudha. Yeroon kun siif yeroo oomishaati. Tole. Ila dhugaan haalamne tokko sitti himu sanyii 20 keessa facaafte 30 keessa hammatta. 40 keessa immoo firii isaa dhandhamtaa jechuudha. Maal jechuudha? Jechuun koo waan umurii 20 keessatti hin hojjenneef 30 keessa teessee gaabbita. Otuma 30 keessa teessee gaabbitu 40 seena. Gaafa 40 seenu abdii kutattee kadhataa taata. Daandii itti baata. Nan beeka. Hin beektuuf hin sitti maa jiran dhaggeeffadhu. Warri mana jimaa fi mana shishaatti jireenya cigaasisaa jiraachaa jiran warra akkamii sitti fakkaatu? Warra dargaggummaatti harka laate. Warra ganama badee guyyaa keessa otoo barbaadutti harkanaa'e. Utuu kanaan jiru dukkana keessa abdii kutate namummaa lagatee araada garagaraa liqinfamee jireenya gadadoo jiraachaa jiru. Kanaafuu carraan keessa akka warra sanaa akka hin taane dargaggummaatti harka laatiin dargaggummaan gadheedha. Si galaafatti. Tole. Qarshii meeqa barbaadde? Lakki nattaafu. Ani beellama kee akka haftuuf osoo hin taane dhugaa jiru akka bartuuf amma deemeen eegsisinii. Kana boodaani jireenya liqii jiraachuun nattaafu. Amma beenu gallee laaqana wajjin nyaanna. Kottu. Maal amma sa'aatii kanatti turaa isayyuu? Har'as moo? Si jalaan ture miti dhiifamu. Lakki. Tole natti muufatiin kana gaanaan jedhe. Suruma nagaasiin jedha? Maaf dheekkamtaa leensu maaf waan taate nan hubachiistu. Ati nan dhageessu kanaafin dubbachuurra callisuu filadha yeroo baay'ee. Maaf nan hubattu garuu ati? Ani sin hubadhu moo? Otoo na hubattatee uffannaa kanaan dura koo deddeebitee nan dhiphistu turte. Guyyaa tokkollee uffannaan koo dhiphina keetiif sababa ta'a jedhee yaadeen beeku. Amma haasaa biraan barbaadu ani maaf uffata kana uffattee dhufte? Hojiidhaaf hin manaa baheem achumaan immoo yeroo ati naa bilbiltu si argachuudhaaf as dhufe. Tole gaarii goote. Hojiidhaaf erga manaa baatee as dhufuun sirra hin turreem achumaan hojii kee deemutu sirra ture. Leensu maal taate si bira dhufuun koo dogoggora? Eeyyee. Akkamitti? Akka isaanan gaafatiin gaaffii si gaafadhuuf deebinaaf laadhu. Tole. Boor guyyaa maalinni? Sanbata guddaadha kaa? Ashoo obsa koo nan fixachiisin. Leensu atuyyuu obsa nan fixachiisi yoo dandeesse tasgabbaa'in haasofsiisi. Ilaa yeroo xumuraafis si gaafadha boor guyyaa maalinni? Ati natti mi'aan hin beeku. Guyyaan dhaloota koo yoomi? Guyyaa dhaloota kee ta'uu isaa natti himuuf yeroo amma kana gubuun sin barbaachisu ture. Gabaabsitee boru guyyaa dhaloota kootiin aan jechuu dandeessa. Baay'ee nama dhibdaamati. Akkamitti guyyaa dhaloota koo dagatta? Ilaa leensu koo erga wal barree turtii waggaa tokko iyyuu hin gunne kana keessatti akkamittiin beekuu danda'an guyyaa dhaloota kee? Dirqama beekuu qabda turte. Afachuu guyyaa dhaloota kee ayyaana waggaa seetee moo kan kalaandariin cufaa oolu? Amma qarshii naaf laadhu boor guyyaa dhaloota koo hiriyoo tokko wajjiniin waan hin kabajuuf qarshii na barbaachisa. Anis nan dhufa kaa? Hee uffata kana immoo? Lakki namummaa kanaan. Ila waa tokkoon sitti maana dhaggeeffadhu. Ani karooran hoteelaarra naanna'ee si wajjin guyyaa dhaloota kee kabajuu qabu. Boruun beekneen qoda bukoon ishee sagali jedha Oromoon. Maal jechuudha? Mammaaksa Oromooti. Jireenya harkaa gara afaanii kanaan yeroon baajata waggaa tokko guyyaa tokkoof ramadee guyyaa dhaloota kee kabajuun qabu ani. Na wajjin jiraachuu barbaadda taanaan daandii kiyya kootu. Daandii akkamirran jira amman? Daandii badiinsarra jirta. Daandii jireenyatti kootu. Ilaa namni hiriyaa baay'isu jiruun qabu. Hiriyaan lafa nyaataa baay'een ishiirra keessoodha. Fakkeessituudha. Sirraa nyaachuuf malee hundi gammachuu kee qoddachuuf hin dhufu. Hiriyaan mana farsoo hammuma machii farsoo ta'e turee namarraa gala. Itti yaadi. Uff.
dhiira akkan qaaqutti nu qabatu barbaanna. Gooftaa sinin jechaa jira maaf na jalaa nu wattu. Maqaa kootiin na waami kaa maqaan qaba. Maqaa keetiin waan hin waamneef tuffii ta'uu isaatiiree callisuun kee. An akka kee miti. Jechuun kee? Jechuun koo nama tuffachuun kun natti hin tolu. Muuxannoo siin qabu immoo akka kee kanatti. Nama tuffattaa naan jechaa jirta. Hin beektu mooti? Hin beekun ture. Meenatti eessatti faansi tuffadhe? Amma iyyuu yeroo ammaa kana na tuffachaa jirtaamu. Miironni dubbii kee kana duuba jiran hundumti isaanii otoo gocha ta'anii rasaasa caalaa akka nama miidhan beektaa? Ani kan hin jedhu garuu amaloota akkasii xixinnaa kana eessaa barte? Nama wajjin ture irraa siin jedhu? Jedhi rakkoon qabu. Mee waa'ee nama sanaas natti himi. Dhiisi inni seenaa dheeraadha. Gabaabsituma natti himi. Anis yeroon qabu waan ta'eef gara hojii kiyyaan deema. Hin danda'u. Ati hin dandeessu taanaan an gabaabsee sitti mana dhaggeeffadhu. Maal? Waan hundumaa. Tole. Yeroo wayitti gatii meeshaatiin itti dhiyaattee jennaan akkuma meeshaa manaa kamittuu maallaqaan si bite. Sana booda gaafa ati tajaajila kee geessitu meeshaa biraatiin bakka si buuse. Ana giiftii eenyuyyuu akkasitti natti haasa'e hin beeku. Sin ajaa'ibu anis yeroo jalqabaati kan akkatti namatti haasa'e. Sanuu sitti. Kanaafuu maal si gargaaru? Yoo dandeesse gaafii koo addaan jalaan kutiin. Nan xumuradhaa na dhaggeeffadhu. Maali si dhaggeeffadha? Arrabsoo kee si dhaggeeffadha? Gaafiin koo erga namummaa kee haaltee gabaa meeshaa dhaabachuun kee oolle. Maaf gabaa warqeen dhaabanne gabaa gatii gaariin itti bitamtu. Inni sin ilaallatu. Maaf nan ilaallatu gaabbii ati amma keessa jirtu kana dhaga'uun hammam akkanatti ulfaate osoo beekte. Sitti fakkaate ani waanan gaabbe tokkoyyuu hin qabu. Osoon gaabbine ta'e isa tufteen arraabdu. Nama kaleessa gattee biraa deemte deebitee dhiifamaan taa'iif kan hin dhoowwitu. Na dhageessa hamma namummaa haalte kana deebistutti nama miti waaqaanuu jaallatamuun keenya shakkisiisaana. Ilaa nuti shamarran dhiira sin jaalladha jedhee oduudhaan gurra nu guutu osoo hin taane dhiira nu kunuunsu dhiira akkan qaaqutti nu qabatu barbaanna. Hanqaaquun gaafa cabdeen gatamti beekta miti. Akkasii eedaan beeku. Holola shamarran akka keetii odeessaniin sitti mana dhaggeeffadhu. Nuti shamarran kunuunsa barbaanna maaloodha otoo jettanu maxxantuu taatanii haftan. Kunuunsi saalaan hin foo'u. Ilma namaa miti biqilaan lafaa ba'uyyuu kunuunsa barbaada. Kanaafuu jechama duubatti hafaa kanaan of gowwoomsitanii maxxantuu taatanii nafina. Dhiirri maallaqa qabu qofti akka kaalsii miilla isaatti isin hin jijjiirrate. Kana yoon jedhu immoo shamarran hundaa miti. Jiru shamarran kaayyoo qaban. Shamarran dhaloonni dhufaa darbaan fakkeenyummaa gaariin isaan kaasu. Durbummaan mallattoo naamusaa yoo ta'e malee mallattoo maxxantummaa ta'uu hin danda'u yoomiyyuu. Amma anaan maxxantuudha naan jechaa jirtaa? Isaatuu jettee. Maal gochuu dhufte moo har'as? Balfa fuudhuu. Manni keessan as immoo? As akka ta'es hin beektu moo? Gaafii koo gaafiidhaan hin deebisiin. Jechuun kee? Jechuun koo gaafii kootiif gaafii otoo hin taane deebiin barbaada. Gaafiin kootis gaafii salphaadha. Akkuma atuyyuu beektu gaafii eeyyeen yookiin mitiidha. Yoo sitti ulfaate dhiisii haafu. Amma balfa kee fuudhii deemasi. Tole anis karoora sooluun qabu waan ta'eef nan deema. Deebii akkamiinaaf deebisaa jirta? Sitti beekamaa jira garuu. Sirritti malee maal deebiin koo ajaja kee hin madaalu moo? Ansi wajjin walii galuuf baay'ee natti cimaara beekta miti? Anas baay'ee natti cimaa jiru. Mi'a wal hin fakkaanne wal biratti hin fannisan jedhamaayi. Eeyyeen ilaaleensu dubbii qolaa waan akka mammaaksaa kana fa'a siyaasaaf malee jaalalaaf baay'ee dhimma ittiin ba'amu beekta miti. Na jaalladhuun jaalalan taatu jedha Oromoon. Yaada kee osoo na beeksistee baay'ee natti tola. Yaadni koo ifaadhaam ashu. Namni waliin gallee walii wajjin jiraachuu hin danda'ama? Hin danda'amu. Kanaafuu anaafata ergi walii galuu dadhabnee bubbulleerra. Osoo waan hundumaatti daangaa goone maal sitti fakkaata? Baay'ee natti tola anas. Miirota fuula kee fi dubbii arraba kee irraa namummaa kee erga madaaluu jalqabee baay'ee bubbuleera. Amma garuu waaqa uumaa galannaa ga'u. Waan hundumaa adda baafadheera. Ajaja kees fudhachuuf qophiidha. Itti fufi. Hariiroon keenya asitti akka inni dhaabbatu hin barbaada. Har'aa kaasnee anaafata jaalalleewwan walii miti. Haa ta'u kaa maal godhu. Shaakallatiin na jibbuuf taasiste baay'ee gaariidha. Garuu baatii keessa wal barree guyyaaf sa'aatii isaanii yaadatta? Amma isa yaadachuu maal fayyada? Dhugaadha. Maal fayyada garuu guyyaan sun akka har'aa kana hin turre. Miirri dhalli namaa hundi bitamuuf inni kaan namoomaa baasee
kaan maraachee kaan lubbuu wareegsise sun nutti qoose. Qoosaa sana keessaa naafatis wal barre miti. Miirichi yeroo sana hamma mulfaataa garuu. Akka har'aa kana salphaan turre. Nan yaadadhaatis namummaa har'aa kana hin qabdu. Sababa hariiroo keenya adda kunnuuf otoon baree garuu baay'ee natti tola. Tokkoffaa hiriyoonni koo hundi isaanii hojii kana akka hojjettu baraniiru. Lammaffaa maatiin kiyyaas nama harka qalleessatti akka heerumu hin barbaadan. Jechuun nama akka keetii kana. Yeroo jalqaba gaafii jaalalaa koo keessummeessitu isaan eessa turan? Isaan mariisisee miti kan isi jaalladhee ture. Amma isaan mariisistee na jibbuun maaliif barbaachise? Hin beeku. Kana caalaa gaaffii akkasii nan gaafatin. Ilaaleensu eenyullee jireenya keessiif hin jiraatu. Jireenya keessumatu jiraata. Akka ebaluutti irra gadaan morma nama jal'isaa jedha Oromoon. Isa waaqni nuuf qopheesse malee isa namni nuuf qopheesse jiraanna miti. Nan beeka. Ati garuu jettee hiriyoota keetiin gita hojii kootiin nama daaltee jaalala koo dhiistee deemta taanaan araarama tokko siif hin qabaadhu beektaa? Tari ati addunyaa kanarraa nama hamma koo jaallattu hin qabdu ta'a. Ani garuu nama hamma kee jibbuun qabaadhu guyyaa sana. Balfa baasaa. Uff. Maalinni? Balfa baasaame. Maal jechuudha ammoo gocha akkasii? Maal jechuu barbaaddeeti? Namicha fayyaa miti? Maal barbaadde? Balfa siin jedheera. Balfi narra jiraare ol seenteen baaftu? Jalqaba deebii naaf hin laanne callistee balbala cufatte. Amma seentee baastamoo balbala cufu? Lakkiin cufin nan baasa. Balfa fuutee miti? Hin baatu? Nan baha garuu maaf akkasitti na keessummeessuu filatte? Keessummeessi koo sitti hin tolle moo? Xinnoo ishii? Daawwannaa dhuftee of seete moo? Balfa funaanuu dhuftee moo? Nan beeka. Kanaafuu akkan afaa diimaa afee abaaboo qabadhee simadhu barbaadde moo? Lakki isa akkasiis hin barbaadu. Isa akkamii barbaaddaree? Akkamitti simadhu? Akkuma nama tokkotti simannaa namummaa otoo naa gootee baay'ee natti tola. Namuma guuttaaree ati immoo? Hin guuture? Anoo hin beeku. Kanaan dura na beektamoo ati? Lakkis hin beeku. Maaf na gaafatte? Tarii nama iddoo biraatti si muufachiisee haala walirraa qabdan wayii wajjin ni oolsi jalaa fakkaadhe jedheeni. An nama akka keetii kanaan muufachuuf moo? Namoonni akka keetii kun na muufachiisuuf miti. Carraa nagaadhaan jechuun argatan tole? Carraa kanaatis naaf laachuu baattu argachuu kootti baay'ee natti toleera. Ammaan si dhaggeeffachuu qabu oliin si dhaggeeffadhe beektaa miti? Dhiifama guddaa carraa naaf kenniteef guddaa galatoomi jecha bishaan dhugamu otoo naa kennitee baay'ee natti tola. Bishaan dhugamu? Eeyyeen bishaan dhugamu baay'een deeboodha afaan na goggogee jira kunuun agartu. Anaaf jettuma arrabni sin gogne. Dallaa eenyu keessa akka jirtu waan beektu natti fakkaatu. Lakki nan beekama dallaa sooressaa keessan jira garuu waan fedheyyuu ta'u akkas namaan hin jedhamu. Isa ati natti himtu. Tole garaagarummaa miiraan si biratti argaa jira jedhu. Waan akkamii? Jalqaba miira tuffii na simate amma immoo ammeenyaan dhaalamtee jirta. Amma ni baatamoo hin baatu moora kana? Nan baha garuu bishaanichan dhugu. Inni akkuma yaaddettaaf amma deemasi. Afaan kana dubbachaa garuu garaa jabaachuun hin ulfaatu? Maaliif? Warri keenya warra dhala namaa miti allaattiyyuu sooruudhaan kan beela'e beela baasuu kan daare daara baasuu isa gadde jajjabeessuu malee eenyummaa akkasii kanaan nun himan. Gaarummaa keenya fira miti diinniyyuu ragaa bahamu. Amma afaan kadhadhee sirraa dhabe maafan sitti qaanfadhe garuu. Dubbadhu kaa maaf callista? Bishaan miila keetiin dhiqattu hanqoonqoo kootiif kadhadhee sirraa dhabe? Kanaa obbolummaan? Kanaa namummaan? Ila obboleettii ko qomoon qomootti garaa jabaachuun hammeenya qofaan hin ibsamu. Abaarsa. Sooramuun namummaa nama baasa. Yookiin namummaa nama lagachiisa taanaan hiyyummaa wayya tole nagaa ta'e. Tole kottu dhugi deemisiif hin kennaa. Lakki nattaaf ila wanta takkanaa beektu barbaadu tokko maal akka ta'e beekta? Uffata xuraawaa malee namummaa xuraawaa akkan hin qabne. Amma qarshii koonaaf kenne. Garam immoo? Garanum afaccate immoo galgala maal waliin jennee rafnee? Maal waliin jenne?
Ganama yeroo kaatu na kaasee iddoon deemuun qaba siin hin jenne? Yeroo meeqa si waamnan xinnoo irra faana dhiisinaan hin jenne ati? Yericha riban quufne bar kanaaf. Kanaafuu balleessaan na bira otoo hin taane si bira jira jechuudha. Ani kanan jedhu sila dadhabduu yati yeroo hunda barii lafaa kaatee kan hojii deemtu. Maafan hin dadhabu nan dadhaba malee. Guyyaa tokkollee dadhabee yeroo naan jettu dhaga'ee hin beeku. Dadhabbii kootoon sitti mees furmaata akka hin arganne waan hin beekuuf hin callisee. Maal jechuudha? Sitti meessi dhiphisuu irra obsuu wayya jedheen callise. Haa ta'u nagaan ture amma deemuun qabanatti guyyichaa jira. Eessa deemtari? Si'a meeqan sitti maa beellaman qaba siin hin jenne? Shamarran harka qabatanii mana bunaarra naanna'uu san akka dhiistu waadaanaaf galtee turte. Anis waadaa koo nyaanne. Ishoo amma eessaaf si kaasere? Hiriyyaan koo hojii na gargaarta naan jedhe siin hin jenne? Inni kaleessa kaa? Har'as. Guyyaa lama moo? Lakki kun hiriyyaa gosa biraadha. Guyyumaan hojii hiriyoota keetii hojjechuun kun hin ulfaatu garuu. Maaliif? Isaan yeroo si gargaaran argeen beeku. Atoo kan kee yoom hojjetta? Inaaffaadha moo maa inni haasaan akkasii? Hiriyummaan ansiif qabus inaaffaaf waan naaf feeruu miti. Hariiroo nuti wajjin hin qabnu immoo naa gadi waan beektu hin qabu. Nan beeka hiriyoonni kee qarshii gaarii qabu. Waan gaarii si nyaachisu waan gaarii si obaasu. Kana jechuun gaafa hojii isaanii. Garuu immoo guyyaa isaan akka hiriyaa isaanii gammachuu isaanii si wajjin qooddatan argeen beeku. Obsi arguuf jirta. Dhiis arguun barbaadu. Nan beeka waan ta'eef. Maal beekta? Ilaa kenna. Muuxannoon ofii qaburraa kaaseen sitti mana dhagaye. Anis yeroo wayiitti hiriyoota akkasii baay'een qaba ture. Yeroo fi bakka barbaadanitti waamanii na ergatu. Waa'ee jireenya koof tasuma hin dhiphatan. Iddoon barbaadetti isaan hin argadhu. Gocha isaanii kanarraa ture wanti naaf galee yoo jiraate aangoo maallaqa isaanii malee namummaa kootiif tasuma akka isaan dhimma hin qabne hin bare. Amma hiriyoonni koo akka hiriyoota kee ta'u jettee kanatti maa jirta taanaan dogongorteetta. Lakki hin dogoggorre. Ela jireenyatti milkaa'uu barbaadda taanaan yeroo kee namaaf osoo hin taane ofiif fayyadan. Barbaadamummaan kee amma humna qabdu qofatti. Gaafa humna fixattu firra akka har'aa kun hin baay'atu beektaa? Namoonni tarroo ofirra isaan jaallattee yeroo kee laatteef kun guyyaa rakkina kee miti. Gaafa awwaalcha keeyyuu dhufuu dhiisuu danda'u. Itti yaadi. Obboleetti. Galatoo. Rakkoon qabu. Ammasitti wayyaa'eera? Eeyyeen. Homaan jedhu amma. Maraan martoo qabda moo? Eeyyeen. Yeroo tokko tokko akkana na godha. Ulfaataadha. Waaqayyo si haa fayyisu. Leel garuu akkamitti bishaan naa bitte? Maal nan balleesse moo? Lakki dhibee kootiif dawaa ta'uusaa akkamitti barte jedheeni. Hiriyaan koo tokkos dhibee akkasii qaba sanaafi. Tole hoo dhugaatii bishaanitti naa bitte. Lakki hin barbaachisu. Oolmaa ta'uusaati? Maal yoo ta'es rakkoo qaba moo? Jechuun kee? Jechuun koo oolmaan xinnaaf guddaan qabu jedheeni. Otoo du'as ta'ee Waaqayyo karaa koo lubbuu kee oolchuudhaaf jedhee taatee kana uume ta'a maaltu beeka? Ani eenyu akkan ta'e na beektee garuu? Sirritti malee. Lakki waan na beektee natti fakkaatu. Maaliif? Ani bar nama bishaan mana jiru si dhoowwateedha. Ani immoo nama qarshii kiisii kootii baasee bitee si filaateedha. Garaagarummaa nu gidduu jiru argite? Oolmaan kee faallaa kiyyaan ta'uusaa baay'ee mana dinqe. Siif waan dinqii ta'uu mala. Anaaf garuu waanuma baratamaadha. Haa ta'u. Addunyaa kanarratti jibba jibbaan mo'amee nagarre. Jibba jaalalaan mo'ame malee. Hamaa ati naaf oolteef hamaa siif ooluun namummaa dhabuudha. Kanaafuu ammeenya gaarummaa wal'aanuu wayyuure. Maaliif? Akkas malee namummaan hin jiraatu. Akkas malee jaalalli hin waaru. Ila obbolummaa jechuun gammachuutti ilkaan waliif ibsaa. Rakkinatti immoo hidhii waliif xuuxaa. Du'atti mimmaan sobaa waliif bo'oo osoo hin taane. Dogoggora keenya walitti himaa hammeenyarraa wal eegaa gaarummaatti wal tiksuudha. Isa obbolummaa sirriin. Isa kana hiikni namoomaa. Amma manaatti dandeessee deemtamoo achiin si ga'u. Lakki nan deema gargaarsi kennan barbaachisu. Tole akkas taanaan nagaan gali. Wayyoo siinaaf.
Balfa baasaa! Maaliif balbala akkasitti rukuttaa? Suuta rukuttu? Dhiifama baay'ee waan iyya natti hin fakkaanne. Dhiifamni kee rifaatu koon oolchu. Dhiifama ammas irra deebi'ee lammaffaa natti hin baratu. Lakkisitti haa baru. Maal jedhaa? Balfa baasuu dhufte malee yakkamaa qabuu dhufte seete kan akkasitti balbala reebdu. Tole amma balfa naaf kennuu dandeessaa? Durna eeyyamsiistee fudhattaa? Maal dheekkamsoon kun hundi? Ni baay'ate? Lakki xinnaadha waan baay'ate hin qabu. Maal jechuudha? Miirota dheekkamsoon dabaalaman kana si biratti arguun koo kan jalqabaa miti. Bubbuleera. Ashoo. Anaan garuu maaliif nama hamtuu na goota? Hamtuudha siin jedhee beekaani? Hamma jettutti si eegure? Giifti. Har'a garuu sirrii natti hin fakkaatu. Maal taatee? Otoo sirrii ta'ee na dinqaa. Garuu ani siif yoomin nama sirrii ta'a. Guyyaa tokko. Dhiisi. Sobaan abdii natti hin horin. Ani yoomiyyuu siif nama sirrii ta'uu hin danda'u. Ilaa giifti. Gaafii na gaafattuuf ofumaa deebillaatiin. Irra koo beekta malee keessa koo hin beektu. Namummaa koo hin beektu. Yaada koo hin beektu. Ilaalcha koo hin beektu. Kanaafuu waa'een koo waaqaaf malee namaaf baay'ee dhokataadha tole. Nan beektu naan jechaa jirtaa? Eeyyee. Waan si ajaa'ibu qeensa miila keetii amma rifeensa mataa keetitti si beeka tole. Sitti fakkaata. Tarii uffannaa koo yookiin hojii koo har'aa kanaan nama daaltee waa'ee koo baay'ee akka beektutti dubbatta taanaan dogoggorteetta. Jetteere. Nan beeka. Gad jechuun koo ol jechuuf. Dukkanni har'aa kunis waan hin darbine haa fakkaatu malee hin darbe. Maal jedha seeta barreessaan Oromoo tokko? Ilmi namaa albuuda golgamaadha jedha.